hojii gaggeessituun olaantuun Itiyoo Telekoom Fireewoot Taammiruu kaayyoon marichaa olaanaan baatii gurraandhalaa miseensonni korichaa hawaasa waliin kan mari'atan waan ta'eef sadarkaa dhaabbatichi irra jiru hubachuun gaaffii hawaasa biraa ka'uu irratti hundaa'uun tajaajila walqixa ta'e laachuuf ta'uu ibsan. በዋናነት ይህንን መድረክ ያዘጋጀነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በፊታችን ወልተጂ ከነ ከን ቆጴስኔፍ ሚሴንሶኒ ማነ ማሬ በከ ቡኦተ ኡመታ ባቲ ጉራንደላ hawaasa san filate waliin ni mari'atu. Bu'uuraalee misoomaa fi rakkoo hawaasa bira jiru irratti nutis sadarkaa fi hojii dhaabbanni keenya irra jiru miseensota kanaaf ibsuun gaaffii hawaasni kaasu irratti hubannoo akka uumanii fi gaaffiin hawaasa biraa ka'us gama korichaan nu bira ni ga'a. Kun ammoo bakkeewwan rakkoon jiru adda baafnee akka hojjennu nu gargaara. Marii korichi hawaasa waliin taasisuun balaa fi miidhaan bu'uuraalee misoomaa Itiyoo Telekoom irra ga'u hanga tokko ni irratti abdii jedhu qabna jedhan hojii gaggeessituun Itiyoo Telekoom. በየቦታው የዘረጋናቸው መሰረተ ልማቶችንም ደህንነታቸውን ከማስጠበቅ አንፃር bu'uuraalee misoomaa bakkeewwan garaagaraatti diriirsine akka hin miidhamneef hawaasni qabeenya isaa ta'uu akka baru taasisa. Eegumsa dhaabbatichi taasisuun dabalatee hawaasni eeguu qaba. Tajaajila qulqullina qabuu fi uwwisa keenya dabaluuf hirmaannaan hawaasni bu'uuraalee misoomaa Itiyoo Telekoom kunuunsuu irratti qabu iddoo guddaa qaba. Koree dhaabbii dhimma galii baajataa fi faayinaansitti walitti qabaan koree xiqqaa faayinaansii fi dhaabbilee misooma mootummaa obbo Masfin Mashashaa korichi gaaffilee hawaasa biraa ka'an qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyeessuun furmaata akka argatu gochuudha jedhan. ቋሚ ኮሚቴው በሁለት አይነት መንገድ ነው ክትትል የሚያደርገው። ኮሪች ከራለማን ሆርዶፊ ታሲሳ ቶኮ ገባሰ መነመሬፍ ዴሱፍ ሃንጋ ገዲት ቡኤ ገማገማ ለመፋን ከሮራ ዳብሌ ከናስ ኒገማገማ ከምብራነሞ ሐዋሳ ብረዴሙን ዋና ዋስኒ ካሱ ዳብሌን እሚ ላለቱፍ አከዴቢ ከነን ኒታስሳ ቃዊ ገማ ዳብሌቲን ጅሩስ ፉርማታ አካርገቱ ኒታስሳ Mana maree bakka bu'oota ummataatti miseensonni koree dhaabbii dhimma galii baajataa fi faayinaansii rakkoo addaan ciccituu neetworkii fi miidhaa bu'uuraalee misoomaa Itiyoo Telekoom irra ga'u irratti hawaasa waliin mari'achuuf qophii irra jiraachuu ibsaniiru. Ummatatti kan himnu ummata kan hubachiisnu maal inni qabeenyi kuni mootummaan tokko ni dhufaa ni darba. Qabeenyi san fudhatee hin deebi'u qabeenyi sun qabeenya ummata waan ta'eef jechuudha. So qabeenyi kun qabeenya isaanii akka ta'e itti himnee uummanni akkasitti hubatee akka kunuunsu ni goona. Qabatamaadhaan kun ni jira keebilii kutuun maal godhuun even keebilii gabaarratti barbaadaman qabne kutanii lafatti darbuun. Gaafiin hawaasatis deebi'uu hin deebine kan jedhu dhimmoota ijoo ta'an irratti mariin hin gaggeeffama. Waan achitti hiikkachuu danda'u qaama mootummaa sadarkaa sadarkaadhaan jiru aanaa godina kan naannoo laatus jira waan ta'eef qaama sanaaf dubdeebiin deebisa. Kan naannoo dhimma federaalaa wal qabatee jiru immoo karaa qindaa'aa ta'e dhaabbilee federaala keessa jiran kan isaan ilaalanitti gabaasanii dhiyeessinaa fi miidhaa bu'uuraalee misoomaa Itiyoo Telekoom irra baatii 6 keessatti ga'een dhaabbatichi birrii miiliyoona 100 ol dhabuu beeksiseera. Tajaajilli inshuraansii fayyaa hawaasaa hojiirra oolchuu keessatti hudhaalee mudatan furuudhaa fi uummanni caalatti fayyadamaa akka ta'uuf hojjechuu fi qindoominni qooda fudhattootaa murteessaa ta'uun himamee jira. Konferensiin haala itti fayyadama sagantichaa gamaggamuu fi kallattii furmaata fuulduraa irratti xiyyeeffate godina Baaleetti taa'amee jira. Abaaboo Maammoo dabalata qabdi. Inshuraansiin fayyaa hawaasaa wabii maatii keenyaati mata duree jedhuun konferaansiin godina Baaleetti taa'ameera. Konferaansicha irrattis rakkooleen dhiyeessii qorichaa fi laafiinsi tajaajila dhaabbilee fayyaa sadarkaan jiranii kanneen xiyyeeffannoo argatanidha. Uummanni godinaalee Baalee afran Boorana Gujii lamaanii fi magaalaa Shaashamannee fayyadamuu sagantaa kana akka ta'aniif deeggaraa jiraachuu ejensii inshuraansii fayyaa Itoophiyaatti hojii gaggeessan damee Shaashamannee obbo Tasfaayee Amansiisaa himuun rakkoolee dhiyeessii dawaaf tajaajila dhaabbilee fayyaa keessatti komii hawaasaa ta'an furuuf hooggansa sadarkaan jiraniif qooda fudhattoota garaagaraa hirmaachisuun xiyyeeffannoon ni hojjetamaas jedhan. Abbootii gadaa namoota beekamoo ta'an hirmaachifne har'a aanotarraa aanaa 17 bara hirmaachifne namoonni kun abbummaadhaan hawaasas waan gaggeessaniif dakatti hawaasa akka sochoosan qaama hooggansa fi qaama mootummaa cinaattis qaamni hawaasaa kun gahee olaanaa qaba waan ta'eef isaan dhimma kana hubatanii gaddeebi'anii hawaasa irratti hojjetan fudhatamas qabu waan ta'aniif isaanis fayyadamaadha waan ta'aniif waan kana fooyyessuu danda'an abdii jedhu qabna jechuudha. Itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa godina Baalee Dr. Hamzaa Sultaan Gamasaaniin hanqinaalee dhiyeessii dawaaf kenniinsa tajaajila fayyaa irratti fayyadamtoonni sagantichaa kaasan furuuf mariin qooda fudhattoota waliin taasifame kun murteessaa akka ta'e hubachiisuun rakkoo kana furuun hawaasni sagantaa wabii fayyaa ta'e kanarratti caalmaatti fayyadamaa akka ta'uuf hooggansa sadarkaan jiran waliin qindoominaan akka hojjetamu himaniiru. Keessattuu qonnaan bulaan kenna kan gammoojjii kabaddaa daree keessa jiraatan hundi isaaniitu miseensa ta'uudhaa qabanii inni lammataa dhaabbilee fayyaa keessatti hojjettoonni fayyaadhaa
sirnaan hawaasa keenya kana tajaajiluudha qabanii haga hamma hospitaalatti tajaajila silaa barbaachisu dhiyeessii gama kanaan barbaachisu dhiyeessanii kan dawaas haa ta'u kan laaboraatoorii dhiyaatee fi san kan irratti hojjennu ta'a jechuudha. Itti fayyadamtoonni sagantaa inshuraansii hawaasaa gama isaaniitiin osoo sagantichi hin jalqabamin dura rakkoo fayyaa garaa garaatiif saaxilamaa turuu himuun erga miseensa inshuraansii fayyaa ta'anii booda maatii isaanii guutuun tajaajila fayyaa argachaa waan jiraniif yaaddoo fayyaa akka isaan irraa hambise himuun rakkoolee dhiyeessii dawaatiif hanqinaalee tajaajila dhaabbilee fayyaa keessatti mul'atan akka isaaniif furamuuf gaafataniiru. Karaa fayyaa kanaan argitee harka qalleeyyii kana egaa inshuraansii arganneetiin hin jenne baay'eetti tajaajilamneetiin hin jira. Karaa qorsaatiin qorsa gayaan argan haa ta'u malee ammoo karaa warra tajaajiloota wayii keessa nu tajaajilaniitiin rakkina qaban jarre. Keessattuyyuu namni maatii baay'ee qabu baxaan itti hin fayyadanii haalaan fayyadamee jedhama. Osoo karaa mootummaatiin waa'een akkaataan qorsi sirriitti qorsi gahaan itti argamu fa'aa ka jiraatu ta'e baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Baay'ee faayidaa guddaa qaba. Godina Baalee magaalaa Gaasaraatti guddinni magaalichaa umurii isaatiin kan walgitu akka hin taane uummanni magaalichaa komatanii jiru. Hanqinni bu'uuraalee misoomaa rakkoon bulchiinsa gaarii guddina magaalichaa irratti hudhaa ta'uudha jiraattonni kan dubbatan. Dabalata dukanaatiif Abdul Nasir Jamaal. Bara 1985 kan hundeeffamtee fi seenaa magaalota biyyattii gurguddoo kan akka Finfinnee waliin umrii dheeraa qooddachuun kan beekamtu magaalaan Gaasaraa hundeeffama ishee faana guddinatti fufiinsa qabu hin galmeessine. Sababbiin isaas bu'uuraalee misoomaa guddina magaalaa tokkoof barbaachisu guuttachuu hin dandeenye jedhan jiraattonni magaalattii. Bishaan qulqulluu hin qabdu yeroo baay'ee akka maanguddootitti illee hanga sadarkaa federaalaatti deemaa turre garuu nu haa hayyamamuu malee gara waggaa 10 darbee jira. Amma sadarkaan bishaan qulqulluu itti argachuu dandeenyu sararri awwaalamee jira. Garuu immoo bishaan kan argachuu hin dandeenye. Bu'uura misoomaa dhabuudhaan fakkeenyaaf ifaan hin jiru. Garuu haanni galee jira. Haada galee malee ifaatu dhaabate malee mukatu dhaabate malee yeroo ammaa kana itti fayyadamaa jiru. Namni humna qabu tokko tokko akkuma amma dhagayaa jirtan yookaan argaa jirtan jenneetaraan kan humna qabu. Kan humna hin qabne akkanuma mana cufee dhaabataa jira. Bu'uuraalee misoomaa hundumtuu jechuudha magaalaa kanarratti wal ga'ee jira. Ifaan hin jiru, bishaan hin jiru, karaan konkolaataa hin jiru jechuudha. Dargaggeessi magaalaa kana keessa baay'inni uummata magaalaa kanaa baay'eedha uummanni jechuudha. Magaalaan kun aanaadha. Gandoota gurguddaa hedduutu as jira jechuudha. Barattoonni erga barnoota fixanii booda warri hojii dhabanis magaaluma kanatti hafaa jiru jechuudha. Dargaggeessi kun marti infraastiraakcharaaliin yoo hin jiraatiin haalli jireenya isaanii baay'ee nama yaaddessaa jechuudha. Magaalaan Gaasaraa uummata 100,000 kan qabdu yoo taatu magaalaa bulchiinsa aanaa gandoota 22 qabdudha. Magaalaa kana keessatti bu'uuraalee misoomaa kanneen akka bishaanii, ifaa, niitoorkii fi daandii rakkoo bulchiinsa gaarii ta'anii mul'atu. Bulchiinsi magaalaa Gaasaraa game isaan pirojektoonni rakkoo hawaasa magaalaa hiikuuf ijaaramaa jiran harkifachuu fi kanneen tajaajila kennan ammoo adda ciccituun guddina magaalaa irratti hudhaa ta'uu himan. Hawaasni keenya jeerkaanaan deemaa ture bineensi dubartii teennaa irratti haga nyaachuu ga'ee jira jechuudha sababa bishaan kana. Dhimma ibsaa hojii wal qabate akka magaalaa keenyaatti ibsaan hin jiru jechuun hin dandeenye. Magaalaan tun akkaataa isii wajjin jalqaba sii kaaseera hundeeffama isiitii fi wanti isin asitti argachuu qabdu waliin gitu. Ifaan yoo barbaade amma kana dura bultii 4 akkas taa'ee dhufe maal akka isaa ta'ellee hin beekne nu rakkoo kana. Gama biroon ammoo galiin magaalaan galchitu gahaa ta'uu dhabuu isaatii fi deeggarsa fandii magaalotaa waan hin qabneef guddinatti fufiinsa qabu galmeessuu akka hin dandeenye ibsaniiru. Magaalaan tun galii silaa irraa barbaadamu sana argattee akkasitti guddachuudhaaf galiin isii akkaataa umrii isii wajjin hin deemu karoorri keenya miliyoona 3 fooyi deeggarsi biraan jiru hawaasni keenya illee hubannoo barbaada waan ta'eef galiin akka silaa isiin guuruu qabdutti guuramee hin galu maalinni rakkoon sababni isaa nu mataa kennaa yookiin immoo manni qopheessaa galii ofii isaati dhaabbateen funaannatu waajjira abbaa taayitaa galiitu funaanaa fi waajjira abbaa taayitaa galii kun akka hojii dabalataatti kan laalan. Abbaan taayitaa tajaajila humna ibsaa diistiriktii Damee Baalee gama isaaniin rakkoon ciccitiinsa humna ibsaa magaalaa Gaasaraa hanqina bireekarii fi tiraansfoormariiti jedhan. Rakkoo kana furuufis tajaajila humna ibsaa aanota biroo garasitti jijjiiruu fi tiraansfoormarii biyyattii keessatti suphuudhaan akka hiikamuuf hojjetamaa jiraachuu beeksise. Biiroon bishaanii fi inarjii Oromiyaa pirojektii bishaan mi'oo Gaasaraa waggoota 13 lakkoofsise toora xiyyeeffannoo gochuun pirojekticha bara kana xumursiisuun hawaasni magaalaa tajaajila bishaan dhugaatii akka argatu gochuuf hojjetaa jiraachuu dubbatan. Baalee keessaa pirojektii mi'oo Gaasaraa kana piroojeektii tokkoffaarra jira pirojektii keenya kun. Akkuma sana xiyyeeffannaa addaa laannee dhaabbata ijaarsa hojiiwwan bishaan Oromiyaa OCE kan jedhamu isaanii laannee jirra.
akkitti qabatanii jireessu garuu gochuuf baay'ee gaariidha. Abdii nama laataa jechuudha. Isaan achi qabachuu duwwaas miti. Sadarkaadhuma hooggansaa fi sadarkaa ittaanaatiin gadi buunee kan deeggarru piroojeektii tokkoffaan isa kana. Achitti murteessuu waan qabnu murteessinee intarpiraayizii sanaa wajjinis dubbannee waan baay'ee adeemaa jirra waan ta'eef barana dhibbaa jechuudha dhabnu malee uummata keenya bishaan dhuganneetu itti qophoofnu keessaa tokko. Pirezidaantii Ittaanaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el riiformiiwwan garaagaraa hojii naannichaa gama dimokiraasii nageenyaa fi bulchiinsa gaariin gara fuulduraatti adeemsuu danda'an hanga sadarkaa gadiitti gadi buusuuf karoorfamuu dubbatan. Dr. Dabratsiyoon kana kan jedhan yaa'ii illee marsaa 18ffaa bara hojii 5ffaa manneen marii naannoo Tigraay gaggeessaa jiru irratti yaa'ii guyyoota 4 ta'an kan irratti wixineen labsii guyyoota 21 labsii 21 irratti mari'achuun raggaasifama jedhamee eegama. Wixineen labsii aanaalee irra deebiin gurmeessu hojii raawwachiistota magaalaa fi aanaalee irraa akkasumas immoo itti fayyadama lafaa fi labsiin bulchiinsaa irratti mari'achuudhaan raggaasifamas jedhameera. Raawwiin hojii baatii ja'a mana murtii waliigalaa fi oditaraa olaanaa naannichaa irratti mari'atamuun kan raggaasifamus ta'uun himameera. Yaa'iin kun guyyoota 4 fi itti fufuun gaggeeffama. Abbaa warraa koo yeroo baay'ee sababa hojiitiin biyya keessan jiraatu. Ta'us garuu gahee haadhummaa koo waliin itti gaafatamummaa baay'ee kophaa koon baadha. Ani hin dadhabne. Bu'aa bayii kana hunda keessatti garuu jireenya akkana nuffisiisneef wanti tokko na cinaa jira. Maamiltoota keenya kabajamoo maaloo kafaltii DSTV yeroodhaan gadi taasisaa. Kabajamoo maatii maaloo kafaltii mana barnoota ijoollee keessanii yeroodhaan raawwadhaa. Deemsa kee akkam goote? Awaash naaf haa jiraatu. Isayyuu bilbila kootiin kutuufan. Mobaayil baankiingii Awaashitti fayyadamuudhaan mallattoo urjii 901 mallattoo